Wandasi komando malah kayak ida kuma dipasati harus kenal kuma dipasati punya kali di ini sini Abdul Qadir Hussein karena kuma dipasati dan masih ada yang mana dolar kalau surat tidak mati, Saudi kalau surat tidak mati. Fakku berresida dua itu mesti jalan dari situ. Dua jangan. Ada jatuh mana tu? Milion aja tu badannya. Midhaan kun ka buufamaa jiran uummata hiramuudhaaf gamtaa si koomandoo biyya Yaman magaalaa sana irraa nu ga'ee waan jiruuf akkasitti namuu akkasitti beekuu qabaa jechuu fedheeti. Gamtaa si koomandoo warra biyya Yaman irraa magaalaa Sana'aa irraa waan kan nu gargaare galanni isaaniif haa ga'u rabbi biratti illee warra jazaa argatee sadaqaa argatu rabbi haa godhu. Man farraja kurbata min kurabi dunya farraja Allah kurbata min kurabi yawm al-qiyamah rasulli jansani rakko isaan arra nuraahi kan sana addunyaa fa akiralli rabbi raahiku waan kana itti nu fufe akka nu bida dhaabatu ummata keenya kufa heddu nu duubatti وهي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أولتان كوجمتوتا في جالتم توتا مانغوتوتا سيكوماندو أكسما كيسموني كينا كنن حواس أوروبولي بغا نغيان غما درتي غالما بتسوام نتي رفتني غالتوما سنين جيتشو برباد اتيان سوداني نتي غارتي غمتان مانغوتو غمتا سيكوماندو guyyaa har'aa kana guyyaa 14 baatii tokkoffaa 2022 sababa ummata keenya kan baalee bahaa beelawanii bira dhaabbachuudhaaf takkiiruu gargaarsa godhuudhaa fi hawaasa Oromoo ka magaalaa Sanaa keessa jiranii fi naannawa isee jiraniif waamicha bal'aa goonee fi jirra. Akkasuma gaa namni gartee rabbi isatti laaffisee kan ammallee Oromummaan itti dhagahamtu insaaniyyummaan itti dhagahamtu bakka kanatti dhuftanii argamtan irra deddeebi'ee galatoomaa rabbillee isinaa galatoomfatu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma gaa saganticha kana keessatti wanti argamu qarqaarsa ummata keenya kabeelawaniiti, hawwata keenya kabeelawaniiti, abboota keenya kabeelawaniiti. Hawaasa ganama bishaan waraabbatu sa'a tokkotti yoo bahe jedhan sa'a afurii jedhan bishaan waraabbii fi kadeeman sa'a afurii jedhan bishaan waraabbatanii deebi'u sa'a afurii jedhan sa'a 8 deemamaa jedhan bishaan waraabbachuuf. Nuti yoo gartee kan walii rifaannu taate ni jira jechuudha. Kanama Afrikaa tollee alhamdulillah jiraannaan ammaa bakka kanatti argamtanii galma kana hangana dhuftanii hawaasa akkasiisan kagartee rooba dabarraa gaalli gaala irraa dhume sila loon gammoojjii kagarteetiin hin dhumne loon sila barahaa danda'u loon keessaa gaalaatti dhumee jiran waan akkasii dhageenya. Hanga gartee guyyaa edaa kanatti waan miidiyaan tokko irraa dabarsu haala isaan itti jiran quba qabdan. Mee dursinee wanni nuti gartee isaan gargaaru homaallee hedduu isaanii hin gootu rabbiin kadhannaa fi ربي سامي هارو ربي سامي هارو ربي دفع سامي ركب اللهم أغيثهم مغيثا مغيثا هنيئا طيبا ربي دفع سامي هارو حكيمك يا ربي دفع سامي هباش ربي دفع سامي هباش ربي والمهابيس سكنا كان ربنا لانغا وليون كيان تقلتي أفوشلي والدوتا نموت قلتي كبجا كبان namoota imaan arsee tahanii fi kanneen Oromoo tahanii fi waamicha bal'aa goone osoo sanuu ta'uu baatee namoota insaaniyummaan itti dhagahamtu namoonni kan itti dhagamuu fi namni waamichi kun hin godhaminiif hin jiru. Haa ta'u malee gaa haala yeroo waliin namni kamuu deemaa xiqqoo qilleensi wal'aa waan ta'eef kun tahamee jechuudha. Nuti qilleensa wal'aa kana keessa nama gartee jiruu miti nama keessallee seenuu miti keessallee seenuullee hin barbaachisu. Maaliif jennaan
tokkummaa gartee manguddoon gamtaa Sikkoomandoo tokkummaa ilmaan arsee irratti dalagan malee ilmaan arsee facaasuuf gargar qooduuf lagaa fi malkaa fi gaaraa gammoojjiin hin ijaaramne jechuudha. Kana yoo jedhu dura yoo achi deemnee of ilaalle waan jedhaa wal balaaleffataa ture tokko qaba. Innis maal yoo jettan namni gartee warra gadal jedhee balaaleffataa warra baalee jennee balaaleffatanii warra diidaa jennee wal balaaleffataa ture. Wanni kun akka nurraa dhaabbatu akka nurraa cabu akka gartee ilmaan arseetunii teessuma lafaatiin ilmaan Sikkoomandoo ilmaan haadha tokkoof abbaa tokkoo waliin qoqqoodu manguddoo nama sadi godinoota afran keessaa bakka buufan. Kana jechuun maali? Namni kamuu gartee nama hayyuu keessan nama isiniin deemuu danda'u nama itti amantan kennadhaa jedhamee saalaa bal'aa keessatti galma guutuu keessatti hawaasni kun bakka buufattan. Kana yoo jedhamu namni tokko akka malee itti hubachuun isaanii mala. Maaliif namni akkasitti gargar qooda? Jecha kii osoo hin taane jecha Khaliqu Samaawaati wal Ardi. Nuti gartee qaama siyaasaa tokko jaarmaya tokko waan adda addaa tokko gargaaruudhaaf miti. Kun gartee nama beela'e nama deebote eenyuunuu haadha abbaa kenna dhiisaa osoo abbama fedhee tahe waan gartee tiruu jiidhuu qabdu takka yoo nyaachifte jiruufa itti galatooma rabbiin biratti illee. رب الله ماجد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ورقت وكنة ربي كفر كنتين تنجد أكسب نيتين كنة فكيم نما قلت ربي في جد شواكنة ربي وفيت في جد أكا أما سنقرتي هواسك النبي رضا برجوف وان أبدأ نسيب قبوفتا كان نمني قرتيتي ربي بجيج واكنة فكين إسان كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة أكا قرتيتيني أمدي تكا تقرتي فري تكا تحبا تربا قبل حبا تربا سندتشا قرتي بتربا قبل أكازي ربي ما إذا دتشا إساولا جدا ورى قرتي أكاسيتي كنتي اتملكاهي ربي بلا قالت أرجو ربي ما تاسسو مشكلتي ور أفاني وان كنتي بلفتي قرتي أمام مجالاتات متي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة دعوة تكين هند كيسان بكتين نجيس وجه هجرات وجتشا ويا راح مالنو في الدين أفته ورا جتنيف ونسيني في الدين أفته وام بريداتكو أمتكينا maatii keenya kan baalee bahaa jiraniif gargaarsa magaalaa Yaman sana'aatirraa kan godhame viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufe guyyaa Jumaataa ummata waamicha Oromoo kutaa hundaatiif godhamee waraqaan barraa'ee nama hundaa waamee ture. Achirraa namoonni argaman namoota muraasa qofa namoota xiqqoo qofa dhufe namni muraasa qofa akkuma viidiyoo kanarraa argitaniin kaameramaan ana ture viidiyoo kan maraa ture. Namni muraasa waamnee ture nama hedduu waamnee Oromoo kutaa hundaatirraa waamichi godhamee jira garuu kan dhufe nama muraasa qofa dhufe namoonni muraasa qofa dhufeetiniin mallaqa hagam tuguuramee hagam gurree akkuma viidiyoo kanarraa argitan malleen sunis eessa ga'ee viidiyoon kun kan isin ilaallatu biyya ga'eef hin geenne eenyutti ergame kan isiniif ibsu jechuudha. Uummata keenya kan baalee bahaatiif kan godhame malleedha nama muraasa qofa ta'uudhaan mallaqa Itoophiyaa 100,000 fi 9,000 1,100 tuguuramee akkana sheekota bira ga'ee jira jechuudha. Gamtaa Sikkoomandoo waamicha akka mata dureetti waamicha uummata Oromoo kutaa hundaaf godhee ture. Namoota muraasa dhufee mallaqa kana namoota muraasa goore waldaa Sikkoomandootii fi afooshaa muraasa akkasumas namoota dhuunfaan kennan namoota muraasa jechuudha. Namoota muraasa qofaan kan guurame jechuudha. Mallaqa 100,000 fi 9,000 mallaqa Itoophiyaa guurame jechuudha. Irra isiniif hima. Akkasumas kan isin dhageessuu barbaadu faaftura yookaan risiitii malleen kun achi ga'ee jedhuu fi sagalee sheekotatti ergameetiin duratti raayyaa abbaa macaatti ergine jedhamee ture amma sheekota bira ga'eetti kan itti ergame isiniif dhageessa sagaleellee kan WhatsAppiin dhufe risiitii illee isin mul'isa jechuudha. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan injuu barbaadu waan achirra gamtaa
dota gamta sikomando biya manjura wan deebin kunara barbaadame becha karin ibsu barbaade malaini san gamtan ko walitti guure ceesani biya tenya tasirgan kun gargar summata ti bazirgan kun malaini qarshi kuma dibata qofi kumni sagal nabira ge jerechu isani ibsu daafi galatoma fayyal gadda jazakumullahu khairan wa baraka fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ زبير أحمد بن جامع غرغاس أمتا بالي بها كم بلا دي بوميدا بالي بها كا بلا دي بوميدا من سنيف غرغاس غمتا منغدو غمتا سكومندو مغالا يمن سنعرا نغي جرا ملاينس كم بتوكوفي كما سغالي أكاسيتي نغي جرا galatoma inshallah nulle warra naga numadat gegesu ala ga gegesu no agodu iselle galatoma akkuma dhageettan malleeni ummanni keenya asii wali qabdan Sheikh Zubair bira geejira haala kanaan kana fakkaate jechuudha ummata keenya kan asitti dhuftanii wajjin hirmaatanii mallaqa kanaan uf gurtaniif gargaarsi kun dhaabbatu itti fufuna jechuu jirra hedduu galatoma rabbi dachaa godhe isiniif haa kafalu jechuudha video hanga dhumaatti nu wajjin daawwadha akkaataa haala kamiin videoon hedduudha haasofni jira daawaa adda addaa ni jira waan adda addaatu jira du'aayin adda addaa ni jirti garuu rumaama mureetiin edit isiniif godhe jechuudha gabaabsitu waan jechuudha warra mallaqa baastaniif rabbi dachaa isiniif haa godhu dachaa godhe isiniif haa kennu ummata keenya kan beelaa jiruuf biyya hundarraa kan jirtan gargaaruun hin raanfatina bira dhaabbachuu keessan waldaan yookaan gamtaan keenya kan godhe kan yeroo jalqabaatiif sun ta'in gargaarsa biyyuma Oromiyaa keenya keessaa yeroo tokko biyyoota adda addaatti rakkin yeroo ga'u hirmaatuun beekamaadha jechuudha. Kanaafuu akkaataa itti guuraa turre viidiyoo hanga dhumaatti nu wajjin tura hanga dhumaatti ilaalaa viidiyoo. Waan adda addaatti wal qooduun sadaroon kutaa hundarraa yaamamee jira mata dureen si komando haa ta'u malee kanaaf hawaasi keenya gammoojjii baadiyyaa keessatti sababa hongeetiif saaxilamu abbaa kennaa miti haadha kennaa miti obboleessa kennaa miti nuti qaama isaanii irraa tokko miti mee hundi keessanuu takka takkaan bakka jirtan dhufu gaafadhaame yoo tokko godhe sirreessa waan kanatti jechuudha rakkoon uummata baadiyyaa irra ga'e rakkoo Oromoo kutaa guutuu irra ga'e Oromoo yoo xiqqaate miliyoona 60 jedha rakkoon Oromoo miliyoona 60 rakkoo uummata baadiyyaa qofaa miti yookaan rakkoo uummata sikkoo mandoo qofaa miti nuti akkas jennee yaadaa turre haa ta'u garuu wanti rabbi keessa malee taatu akka wal beekatti namni biraa beekoo hin ta'u akka wal hawwatatti namni biraa hawwatu hin ta'u fakkeenyaaf kaasa malee beekaa itti guyyaa miti kuma narra ta'a. Kanaaf sagantaan keenya isin deebisa yaada bal'aa ibsa bal'aa kennuudhaaf yeroo murteessaadha. Sagantaan keenya itti aanu gargaarsa yookaan ammoo gargaarsa ummata keenya gammoojjii baalee bahaa beelaan hubaman cina dhaabbachuuf waan rabbiin isin kennerraa arjooma yookaan tumsa akka nuu gootaniif akka nuu gargaartan akka gamtaa sikkoomandooditti yaamicha isiniif goone ammoo akka Oromootitti akka ilmaan Arseetitti waliin taanee isaan san cina dhaabbachuu qabnaan sagantaa keenya waan qabdanirraa arjooma akka nuu gootan sagantaan keenya banamee jira kana dursa obboleeyyan kiyya Ibrahim Amaan Habib Waayu gama waltajjiin asnaa bahanii obboleeyyan gumaacha kennuuf dhufan akka irraa nuu fuudhan yaadachiisa galatooma. Akkuma beekamu ka deeggarsa eeganyatti hawaasa keenya gammoojjii baadiyyaa keessatti sababa hongeetiin uumameef gargaarsa boonee yaamicha guyyaadhaa kana isin goonee turre yaamicha guyyaadhaa isin goone milkaa'ee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaafuu waan qabdan hundaan akka uduu bal'aallee ayyaan keenya abbaan keenya beela keessa jiranii akkasumas obbolaan keenya obboleettiin keenya beela keessa jiranii hundi keenya waan kana itti yaadneetti of murree haa gumaachinuu gumaacha jechuun waa guddaadha gama rabbiititti illee gama namaatitti illee jabaannee ufaa qopheessinu isin jedha. Muhammad Hussein Fadoo doolaara 100 nu kenne rabbi isaa haa kennu. Abdul Aziz Hussein doolaara 100 rabbi isaa haa kennu. Bakka jirtan hundaa sochii keessan baay'ee sikkoomandoon jechuun yoo biyyuu qaama ilmaa Oromoo keessaa isa tokko
Isini kanaan har'as sikkoomandoon gumaacha qabu gumaacha caalatti haadha abbaan keenya beekakeessa jira jedhee obbola obboleettiin keenya beekakeessa jira jedhee ofuudhaan osoo duwwatti qusate osoo duwwatti deebiin mallaqa fassaan duratti buusee jira duratti eegee jira mallaqni kun ilmaan kennaa yookaan abbaa kennaa ga'a jechuu osoo hin taane hijira jiraachuu keenya waamee kadii waldaan sikkoommandoo kan ijaarame ilmaan arseetiif. Kunis guyyaa nama rakkadhe cina hin dhaabbanne ani dhaabbatuu fi ani jiraachuun yookaan waldaan sikkoommandoo maqaa dha'uun hin barbaachisu kan jedhu ta'e kanarraa oomee maal godhuu yaaddee jennaan bira jiraannee bishaan obaasuu hin danda'u achii waan itti kennuu hin danda'u ammoo waan asii qabu ni erga akka kaachi jiru biraan naa gahuu kan jedhu maallaqa yamaniidha kuma dhibba sadii hamla kennaaf kuma dhibba sadii kuni akka aliitii fi akkanaa ol kennuu sagantaa qabaa gargaarsi kenne kun kanarraa osoo ta'e kan wal jala itti fufuu ilmaan arsee qarafaa qarafatti daangaa dangaa cina dhaabbachuuf wabii isaa ta'uuf ani jiraa jira waldaan sikkoommandoo ani leetti qabu amma kuma dhibba sadii kenne afooshaa gaaddisa sabaa jedhan kuma dhibbaa amilee ni dubbatu kuma dhibbaa fi kuma lama jedhan afooshaa ilmaan arsee kun nageessa jechuun jedhu afooshaa ilmaan arsee ammoo afooshaan ilmaan arsee maan qabatee tumsin amma goonu kun kan aliitii waan ta'eef kan fuula dura ammoo itti fufnaa waan jedhaniif ammaaf ammoo kana gumaachilee jedhan maallaqa isinii himama kanu san dura kaa'e isinitti hima hamilee kanatti himo maallaqa kun dhibba tokkoo fi dhuma shantamii shan wanti taatanii jedhan maqaa fooshaa ilmaan arsee Sikkoommandoo biyya magaalaa sanarraa himidhaan nama akkas beekuu qabdan. Mallaqa gamtaa sikkoommandoo biyya magaalaa sanarraa durataa gamtichaatiin nu ga'e Sheek Kadir Adam Ogay akkanatti qoodnee jirra. Guyyaa 12 baatii lammaffaa bara 2022tti qoodnee jirra. Akkanatti hunoo agarsiifnee jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. namni galata namaan beeyne galata rabbii kaalii kaalii ya rasuulillah sallallahu alaihi wasallam ummata sikkoommandoo ka itiifuu weeraa oolaa keessa lola san keessa jiru amata meeqa lolamtee yamaniini sanii waliin saba ifiitii fi lammii fi wallaalin ummata islaamaa ka araddaa jahii kana ganda bahimarratti gargaaran rabbiin nama gartee fitnaa san rabbi isaaniirra haadhaaf deebi'ee fitnaa san rabbi irra haadhaaf deebi'ee immoo waan kana amma nama meeqa nu jala dhufe gara nama 100 fi wahiitu nu jala dhufe du'aan namni ka du'atti jiru kan namni quban qabne ka manaa bahee rakkoo fi himatu hin dandeenye meeqa jira kana maraa dhiibnee kun kanatti nu jala dhufe waan goonu wallaallee amma waliin kuflee jira waan kana akka nurraan kun ummata islaamaa ummata sikkoommandoo ka saba keenya illee qaamallee gartee kanatti nu gargaare kan borillee akka itti nuufuftan waan kana isin gaafanne kabaja'anii lammaffaaf ammoo weeraa sanillee rabbi isaaniirra haa dhaabatu ummanni kun kufaan ammaa hukum ingalleechu nu haga nama digdamma fakkeenya ganda jiru kana maraaf waan kennan kana wal hanqatee namni hedduun nu kumate jechuudha komii sanallee akka
ummatatti ala jiraattan komii kan akka nurraa itti fuftan kan isin gaafannaa kanaafuu istuudiyookumullahu akhiru da'waana gamtaasi koomandoo warra biyya Yaman irraa magaalaa Sana'aa irraa waan kan nu gargaare galanni isaaniif haa ga'u rabbi biratti illee warra jazaa argate sadaqaa argatu rabbi haa godhu man farraja kurbatan min kurabi dunya farraja Allah kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah rasulli jansani rakkoo isaan arra nurraa hiikan sana addunyaa fi akhiraa rabbi irraa haa hiiku waan kana itti nuuf fufee akka nu bira dhaabatu ummata keenya kufaa hedduun nu duubatti hafee waan kana akka nu bira dhaabatu isiniif gaafanna. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. Sagalee. Batena wanni kuni gartanii waan guddaa tokko haa ta'u namni islaamaa kammoo saba tokko wal yaadatuun kun gabajaa guddaa kan gartee rabbi gara taa'u yoo dandeenye kabata qabdu hin dandeenye haa ta'u gamtaa gartee si koomaa iddoo agartee biyya Yamanirraa aanaa saagantee magaalaa Sanaa irraa kan gargaari kan haalaan galatoomsan haa ta'u immoo kan magaalaa tooppannu kan ummanni keenya kufaatii bal'oo keessa jiraatu wali kam akkasiisan baay'ee gartanii kan okomatu ka bakka hunda isin gaddiina islaamallee sila akkana dalaytan ijee baay'ee kan okomatu irra buta wanni sun maal wanni xiqqoo nutti dhuftu ummanni nu komata malee osoo wanni bal'oon dhufte akkuma kanaa kennatti kennina malee waan gartanii gaa lubbuu teenya deebine namni lubbuu teenya irratti nu komatu hin qabu wal ga'uu dadhabuun kun maal hanqinni gartanii waan sanii nutti harrankatuuf san isaanillee rabbi haa gargaaru ibidda ammoo tiyyuunillee rabbi irraa haa dhaamsu